السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام عركفوني لما أرمو كم جفتو نجادا نكيني بدادا بقى نجاتا تاني دامسا جواب دوتنا شيري ناقودا ورو لاني جرتن سلا رمضان وانت فين تاني جديت من أولاني جرتن وما جديت من لي في دفه بقى نجان دفتن أبولي وانكي يا أرمو هندكي سنو أكم جرتو نجادا سومني أكمي عبادان أكمي دعاين أكمي تجرتو ilmaan oromoo hundi keessanuu sinin jedha baga nagaan dhuftan hundi keessanuu nooraa sinin jedhee jira seena nooraa warri ollaanii jirtanii seena yaada tokkorraa waa dubbannu jirra seena mata dureelleen barreessine yaadichumaan mataa kiyya keessaa qaba waan ta'eef ariifadheen barreessine kanaaf seenaa sinin jedha waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaadha ilmaan oromoo qaqqaaliiwwan ilmaan ayyaa akkam jirtu nagaadha baga nagaa taatanii mee hanga namoonni sasseenuu eenyu jira sinin laalaa suma jira firoo baga nagaan nu eegdatti lafee kiyya abduu seen baga nagaan dhuftan welcome abduu hundi keessan alii baga dhuftan hundi keessanuu baga dhuftan ilmaan oromoo welcome baga dhuftan noora mani keessan banaadha sagaleetti atana sheerii naa godha waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh taaju baga nagaan dhufte siruu siinuma jirta siruu loofmaan jirta lafee kiyya mucaa biyyaa jirta feesbuuka gaa wal nu jalaa dhabamsiiseeraa feesbuuka gaa numa hidhanii nurrattuma Eniine siruu keenya ganaadha sa'aatii 9dha rakkoo miti irraa dubbanna baga dhuftan hundi keessanu namoonni baay'ee wal bannee jirra FB'n gaanuma nurratti cufamaa yeroo baay'ee FB afuroo lamuun kan hidhaa jira isuma kanaan dubbataa jirra leeshin barreessine qeerroo ganama yaani dafeetiin seenee dubbachuu barbaada waan ta'eef barreeffamaa sa'aatii natti ture waan tureef sanaafin dhiisee abduu baga dhuftanii amma wanin jechuu barbaade akkuma beekamu ilmaan oromoo walloodhaa hidhaa keessa turanii baroota tokko keessatti badii tokko malee maqaa oromummaatiif oromoo ta'uu isaaniitiin hidhamanii iyyaan ture iyyannaan keenyas dhagahamee jira kan barbaannu sagalee ilmaan walloo dhagahamuudha miidiyaadhaanis dhukkeerraa kaafnee jirra kaabinoota tanaa karaa dhuunfaa miidiyaatiinis harka micciirreerraa fuuneerra ammiifaa jechaadha ammallee qeerroon hafe ni jira lakkifameera jennee gammachuun nutti hin jiru. Qeerroo hedduun qeerroo 22 olitti hidhame achi keessaa qeerroo 18 hiikamee jira eenyutu akka mana hidhaa keessa tafe eenyutu akka galkifame maqaa isaanii hunda waraqaa ragaatii isinii maxxanseen jira kanaaf Ali Yuusefaa Ali Yuseenii Ali Muhammad akkasumas immoo usmii ijoolleen keenya ciccimoo ta'an mana hidhaa keessa kan hambisaniif kaleessas jalqaba kan hidhame Ali Yuusefaadha barsiisaa kabbadeefaan hafanii jiranii akkasumas immoo namoonni hedduun hafanii jiran jechuun mana hidhaa san keessatti kanaaf warroonni har'a gadhiifaman kuni qeerroo kan anduratti kan hidhame sontu duubaa hidhamanidha isaan kun lakkifamanii isaan sunoo maaliif hafee amma immoo gaafii warra hafeeti kan qabsoofnu immoo amma warra hidhaa jiruuf iyyinee miidiyaa gurguddaarra dhageessifnee jirra ammas immoo wanti nurraa eeggamu qeerroon hafan kuni sababni isaan hafaniif maali kaabinoota walitti deebinaa jechuudha. Ijoolleen ammatti deebinu warra kaabinoota wal qabnaa jechuudha. Ammii Mu'eetiif Ahmada san ammas irra deddeebinee kabajaa oromummaatii fi ummata kiyyaa sin gaafadha. Qeerroo Ali Yuusefaa gad lakkisaa, barsiisaa kabbadeefaa lakkisaa, Indirsaa Arabuufaa gadhiisaa, Usmiifaa gadhiisaa. Iyyannoon nuti iyyinu isinumaaf isinu fayyada biyyuma keessan kabachiisan malee qeerroon kun shororkeessaa ta'anii yookaan immoo ijoolleen kun badii qabaataniiti miti. Waan kana immoo uummanni keenya ittiin cicee uummanni keenya aarsaa kafalee oromummaa isaa afaan isaa aadaa isaa duudhaa isaa kabachiifatee asiin gahe kana mana hidhaa keessatti hin dararinaa qeerroo gad lakkisaa badii hin qabanii jedhamanii jiranii mani murtii mani sirreessa badii hin qabanii kaabineen sin ittisee kaabineen xalayaa sin haa barreessanii jedhanii jira xalayaa sin barreessitan qeerroo 18 qofa barreessanii jechuudha ammas qeerroo nafe xalayaa barraa'uu qaba akkana. Deengaddas dubbadhee jira xalayaa barreessaa mana murtiidhaa kennaa jedheen jira mana murtii erginaan ijoolleen 18 kan ba'an ammallee xalayaan Ali Yuusefaa
nagaa ta'uu isaanii, biyya kabachiisuu isaanii, qeerroo biyyaaf ta'uu isaanii, daangaa eeguu isaanii ragaa ba'aati xalayaa barreessaa ergaa. Maaliif yeroo waan xumuramuu danda'u tokko maaliif irraa hir'ifta kaabinoonni walloodha maaliif isin maal taatan? Qeerroo waliin hidhame bara tokko guutuu badiin qaban jedhaman. Xalayaan barraa'uu qabu nama filamee osoo hin taane maqaa Oromummaatiin hidhamanii hundi isaanii mana hidhaa keessaa ba'uu qaban. Akkana. Aliyyuu Seenis gadhiifamuu qaba. Hundi isaanii gadhiifamuu qaba. Hundi isaanii gadhiifamuu qaba. Xalayaan isin barreessan qeerroo mana hidhaa keessa jirtu filtanii osoo hin taane maqaa Oromummaatiin hidhaman qeerroo walloo dabalatee qeerroo Oromiyaa hojjetaa mootummaa ta'ee warroota quuqama Oromummaallee hiitan barsiisota dhaloota qubee hiikaa. Hiikaa. Maaliif hiitan? Maaltiin godhan? Hiikaa. Aliyyuu Seen dhaloota qubee barsiisaa dhaloota qubeeti hiikaa. Qeerroo biyyaati hiikaa. Barsaa Kabbadee barsiisaa dhaloota qubeeti ilmaan keessan barsiisa hiikaa. Maal balleesse? Maali badiin isaanii? Badiin dhaloota qubee barsiisota kun hidhaman gadhiisa. Warri isaan kunis kan wajjin hidhaman sabboonummaaf hidhaman malee maqaaf hin kan hidhaman. Kanaaf xalayaa isin barreessitan xalayaa guutuu qeerroo walloo ilaallattu ta'uu qaba. Qeerroo walloo mana hidhaa keessa jiran sana maarreemaa keessa jiran sana akka jiru qeerroon gadi lakkifamuu qaba. Ammas taatu borus taatu mormiin keenya itti fufaa jechuudha. Miidiyaa gurguddaa irratti OMN irratti keelloo miidiyaa irratti miidiyaa mataa keenyaa irratti isinitti muunnaa jechuudha. Harka micciirree isinirraa baafna qeerroo kana. Kaleessa salphattanii har'allee nu salphiftanii jechuudha laal. Isin salphattanii jirtan. Isinii himaan. Isin salphattaniiti nu illee salphisuu barbaadan kaabinoonni walloo keessa jirtan. Qeerroo walloo immoo hanga jirutti walloon ni kabajama, Oromiyaan ni kabajama, daangaan ni kabajama, Oromummaa yilamlim jenneeti kan qabsoofnu jechuudha. Quba qabaadhaa akkasitti. Yoo san hin taane koongumaa wajjin socho'uu hin danda'amu qeerroo hafan sana sababni isaan hafaniif maali? Xalayaa barreessaa, xalayaa sun qaqqabuu qaba. Akkasin xalayaa barreessaniif eenyu akka barreessan xalayaa sun na bira jira. Har'allee eenyu akka bee xalayaa sun na bira jira. Eenyu akka gadhiifames xalayaan na bira jira. Ilaali ammi Ahmad Hasan wanta kana jalaan baatudha. Tokkittiin keessan na jalaan baatan. Akkamitti naan jedha hiccitii keessanii fi wanti isin shoora jalatti taphataa jirtan kuni isin barreessaa ooltanii har'a na bira ga'an. Isin gabaasaa ooltanii har'a na bira ga'a. Wal jalaa dhokonnee qabsaa'uu hin barbaannu. Hiccitii keessan alatti baafnee sooshaal miidiyaa qofatti osoo hin taane uummata bal'aa gaddachaafneeti kan walitti himnu. Xalayaa isin barreessanii maal jettanii akka barreessan na bira jira. Ijoolleen meeqa akka gallakkifames xalayaa maxxansee jira. Ijoolleen hafanoo sababni isaan hafaniif maali? Bara tokko guutuu isiniif hidhamanii, badii tokko malee hidhamanii, barsiisumaarraa addaan citanii, maatiirraa addaan citanii, biyyarraa adda citanii mana hidhaa keessa rakkataa jiranii isaan kunoo kan jala hafan maaliif? Aarsaa kafalaa turan bar ijoolleen kun warra Asaaminoo Tsiggee walloorraa likkitti isinii galchaa ture qeerroon mana hidhaa keessa jiru kun. Alhamdulillaahi galanni kan Rabbii. Bagum Oromoo taanee qeerroo jajjabaa akkanaa keessaa dhalanne jechuu qabdan malee mana hidhaa keessatti xalayaa kophaa barreessanii warra jibbaarraa qabdan, warra jibbaa Oromummaarraa qabdan, jibbaa gootummaarraa qabdan xalayaa hambiftanii warrum akkana kana fuutanii ijoollee keenya xalayaa barreessanii jechuudha. Xalayaan irra deebiidhaan mani murtii fudhachuu qaba. Mana murtii immoo mana murtiin dhageettanimi mana murtii soota ijoollee ilmaan walloota achi keessa jira. Adeerramam kiyyata achi keessa jira. Maaliif akka dhiiftan? Maaliif akka xalayaan Aliyyuu Seeffaan barroofneef bareechinees hin beekna. Kaleessas ajjeesuudha waan baay'ee hojjetaa turtan. Har'a immoo isiniis mijatuu dhabee raayyaa ittisa biyyaatii fi liyyuu haayilii mana hidhaa keessatti hirfisanii qeerroo ajjeesaa turtan. Kana guutuu iyyannoo sinirratti iyyanne har'amii bubbullee jirra. Har'as ijoolleen suni akka jirutti lakkifamuu qaban. Xalayaan suni deebi'ee marsaa lammaffaan barraa'ee qeerroo walloo lakkifamuu qaba. Xalayaan kan barraa'uuf mani murtii badii hin qabanii. Hoggantoonni keessan aanaarraa isiniif haa barreessanii jedheen jira mani murtii. Isin maal eegaa jirtarree? Abbaan heeraa fi seera beeku. Badiin qabdan erga jedhe isin badii mataa keessanii ittiin martanii hambisuu barbaaddanii. Seerri isin barattan kami hoggantoonni isin jirtan suni maali? Mani murtii akka mana murtiitti hogganaadha. Barsiisaan tokko akka mataa isaatiitti dhaloota qubee akkamitti akka barsiisu mataa isaatii istareejii qaba mataa isaatti. Warri mana murtiillee mataa isaaniitti kan socho'anii jira. Erga mani murtii badii hin qabanii mani sirreessaa qeerroo walloo badii hin qabu jedhee xalayaa barreessanii mana murtii dhiyeessuudha. Mana murtiin gadi lakkisuudha ijoollee keenya dhumate. Sababni ijoolleen keessaa filamee 18 lakkifamanii qeerroon jajjabni mataa qeerroo wallooti kan hafe.
Si galti miti. Ummanni Oromoo mataa qaba. Mataa Oromoo keessa hayyuu qaba. Qeerroo Oromoo keessa jabaa qaba Oromoon. Mataa qeerroo wallooti kan hafeeru. Mataa qeerroo wallooti mana hidhaa keessa tafee jira. Si galti miti. Ali Yuusefaa mataa qeerroo wallooti. Warra mataa Oromoo waliin qabuudha. Baduu hin qabanii, bahuu qabanii, xalayaa sun barraa'uu qaba. Xalayaa marsaa lammaffaa akka barreessitan ammallee kabajaa isinitti himna. Ammallee kabajaan ilaa kabajaa walitti himaa jirra. Qeerroon suni qeerroon mana hidhaa tafan suni ummata walloo warra mataa waliin qabeedha. Warra ijaarsa qeerroo keessa jalqabaate Ali Yuusefaan hiikamuu qaban. Barsiisonni sun dhaloota qubeeti. Warra ilmaan keenya obbolaa keenya obboleeyyan keenya barsiisanidha. Lakkifamuu qaban. Hundi lakkifamuu qaban. Keessaa filamtee wanti qeerroon barraa'ee fi xalayaa sabboontoonni jajjaboon achi keessa hafaniif badii tokko malee ammallee mani murtii suni badii hin qabdanii jedhan numa ta'anii jechuu ijoolleen kun. Maal jechuudha? Maal jechuu barbaaddaniitu warri godinarraa kun? Erga badii hin qabaanne xalayaa barreessanii erguu malee maaltiif ijoollee duuba harkiftan? Yoo bahan bar isinuma faayyadanii biyyuma walloo kana kabachiisan. Oromoo walloo kabachiisani. Diina sinirraa ittisani malee umaa tokko wanti sin godhan jiru qeerroo walloodha. Badii sinif balleessan qabu. Suuqa namaan hatu, lafa namaan saamu, jaartii namaan hatu, midhaan namaan hatu, qabeenya namaan hatu, seenaa namaan hatu qeerroo walloo. Qeerroo walloo gootummaa si barsiisa. Daangaa si kabachiisa. Biyya keessa jaalachiisa. Tokkummaa si barsiisa malee qeerroo walloo dararraa tokko keessatti hambifte kuni har'a siif oolmaa guddaa oolanii jiran. Maqaa hoggantootarra teessanii hanga qeerroo walloo biyyaaf hin yaannisin. Hanga qeerroo walloo ummataaf hin yaannisin. Qeerroo walloo ummata keessaa dhalate. Ummata saatiitiif du'a. Isin warri aangoorraa maallaqaaf du'aa jirtan. Baajata mootummaatiif jecha ajajamtan malee sabni du'aa jara jettanii ajajamtanii hin beektan. Osoo bara kana keessa Oromooti gabbaanee iyyuu dhabne Oromoo walloo rakkoo akkamitti akkasuma mudatu agartan. Nutti iyyeeti Oromootti sinii mitilaa. Warra aangoo qabdu humaa tokko nuuf hin goonesin. Nuttu biyya baqaa keessa taa'eeti riyaalaaf dooraalaan walitti qabneeti ummata keenya dammaqsinee tokkummaadhaan ummata walloo ijaarre. Si galtimi warri aangoorra teessu riyaala tokko miti ummanni kiyya eessa jira jettee gadi baatee hin beektu. Jala murreessitti himna. Kan nu jibbituu fi kan nu dhadheessanii fi kan nu shororkeessan garuu warra biyya alaa jiruudha. Shororkeessota warra re'ee tiksu warra gaala tiksu jettanii faggoraa turre warri godinarra jirtu. Warruma re'ee tiksu foolaa tiksu kanattu har'a ummata walloo dhaabaa jira. Kana beektani? Hin beektan. Galatas hin beektan. Galata tokkollee hin beektan. Warruma biyya ambaatti Oromoo walloo gad dhaabaa jira. Warri achirra teessan kuni takkittiin kan kee waan Oromoo wallootiif gooteen jirtu. Oromoo walloo gabroomsu, Oromoo walloo buqqisu, Oromoo walloo ajjeessu, Oromoo walloo manatti hidhisuu achi warri godinarra teesse faayidaa takkan oolle. Inumayyuun saalfattanii mana gubata keessa suuraa nuu kaatan dhaqxanii. Bu'aa ba'iin keessan kana qofa. Suuraa dhaqxanii qawwee qabattanii gubbaa kaatan. Hojii hojjettanii san amma isin biratti. Qabsoon akkasii miti. Quuqabni akkasii miti. Sabboonummaan akkasii miti. Saba ofii cinaa dhaabbatanii wajjin beela'anii wajjin gubataniiti sabboonummaa jechuun gaafa sani. Gaafa sanan taane garuu wanti Oromoo wallooti buuftan maqaa analatti aangoorra teessaniin alatti bu'aa buuftan tokkolleen hin jiru. Erga isin aangoo dhuftanii qaqqaaliiwwan akka aluwaa fa'a, adamalii fa'a. Eenyu yaamee eenyuun dhiisa bara kana keessa jara kenna. Bara kana keessa eenyu yaameen eenyu dhiisaa. Ilmaan walloo kiyyaa meeqa akka wareegame meeqatti akka aarsaa ta'e eenyu waameen eenyu dhiisa. Seenaatti galmeessinee lafa keenya malee jechuudha. Kana dalagdan isin. Namni seenaa dalagee saba ofii birmadummaan, sabummaan, sabboonummaan biyya isaa guddifata jennaan isin ilmaan walloo buqqisuu fi ajjeesuu qofa taate jechuudha. Wanni akkanaa nurraatti fokkisaadha. Fokkisaati. Fokkisaadha nurraa wanti akkanaa warri godina. Ila wayyoon laachuu wallaahi laziim. Ila wanti amma gara diinaa dhuftu gara mataa keessaniit akka darbuu kaate yoo lubbuun jiraanne arguuf teessan. Yoo lubbuun jiraanne arguuf teessan. Ilaal arraba tana siniif kenneen jira. Warri akka diinaatti har'a lolamaa jiru kuni qeerroo walloo garaan sinitti garagala quba qabaadhu. Sin obsanii fixatanii jiran amma. Ammas sanis hin jedhu. Xalayaa barreessaa mana murtiitti dabarsaa. Mani murtii marsaa lammaffaa xalayaa barreessee isin ergitanii qeerroo akka Ali Yuusefaa gallakkisan. Dhumate. Gaafa sana immoo qabsoo waliin qabsoofna yoo ta'an immoo karaa seera qabeessaa waliin qabsoofna.
Lakki moon qabsoof ammas ummatuma miinagaa ta'an sin deeggaru har'as. Tokkollee keessa deeggareen beeku. Gaafa saba keenyaaf hojjettan adda duree sin deeggaran. Sossobaa harka rukutuu hin barbaadu. Ummanni kiyya osoo du'u, ummanni kiyya osoo hidhamu, ummanni kiyya osoo buqqa'u wanti isiniin harka rukunnu tokkollee hin jiru. Hoogganaa keenya isiniin jedhu hoogganaan keenya qeerroo wallooti. Hoogganaan qabnuti qeerroodha hoogganaan keenya. Warri aangoorra jirtu wanbarii oo uftee hudduu kee furdifatte malee ummata wallooti wanti ati fuurte takko hin jiru. Si galti? Tokko waan ummata wallooti gootta kan qabdu. Wanbarii kee irra teesse oo ifatte malee umrii kee dheeraffatte malee Oromoo walloo wanti ati adabbaar tokkollee hin jiru. Yes. Tokkilliin kan kee kan Oromoo wallooti bu'aa buufte hin jirtu. Tokkittiin kan kee Oromoo wallooti bu'aa buuseen jira jedhime. Mee Oromoo wallooti maal goote? Mana barnootaa gubsiisu, hospitaala gubsiisu, ijoollee keenya ajjeesu, hiisisuun alatti mee bu'amti sin buuftan erga aangoo dhuftani. Bara 2009 aangoo dhuftan natti fakkaata hunda gongoruu dhabe. Ammii fi Ahmad Hassan bara 2009 aangoo dhuftan. Mee bara 2009 irraa kaafne hanga bara amma keessa jirru kanatti Oromoo wallooti maal gootan? Rabbii jedha. Maal gootan? Jijjiiramni nama ummata ajjeesuudha. Jijjiiramni ummata manarraa gubuudha. Manarraa diiguudha. Shororkeessummaa namaa laachuudha. Qeerroo shan hidhanii nama ajjeesuudha. Safuu abbaa kiyya. Safuu irra deddeebi'ee. Jijjiirama kan jedhamu yoo bara darberraa mana barnootaa qabanne mana barnootaa yoo ijaarame jijjiirama jira jenna. Yoo Oromoo walloo ajjeefamurraa dhaabbatee gara barnoota baratee ijoolleen keenya qabsootti galan jijjiirama jenna. Qotee bulaan keenya nagaan galee nagaan yoo mana isaa gale jijjiirama nuu gootan jenna. Gabrummaa nutti fiddan malee maal nu hojjettan? Gabrummaa dukkana. Gabrummaa keessatti hin guddadhe. Gabrummaa keessa guddanne ilmaan walloo hundi wal beenna. Gabrummaa hanga bara kanaa garuu akkana dukkana argine hin beennu. Gabrummaa keessatti haa guddannu malee gabrummaa hanga bara kana keessatti argine hin beennu. Amaarri kaleessa midhaan nurraa bituu dhufte ihirsintu noonuun jettee hin beennu yaa saba kiyya. Midhaan meeqa jetti afaan keenya caccabsite. Killeen meeqa gaafa jettu afaan keenya afaan Oromooti nu gaafatti malee unqulaalsintu noonuun jettee hin beektu amaarri. Kabajaa hanganaa qabna turre nuti nafxeenyaa biratti. Har'a garuu hospitaala keessatti akka nama shunkurtii nu kutifaa jira sababa keessani. Sababa keessani. Nama biraan sayinaa. Kalee maanguddoon tokko gabbee naga'aan gala. Har'a garuu maqaa shaneetti moggaasanii namni qawwee qabate guutuu shaneedha isaan biratti. Ajjeefamaa jira. Har'a shamarreen keenya amantaa musliimaa hordofuun ishee dhibee qaxaa fuularraa hiikaa jira fuula isheerra. Erga sin dhuftanii ummanni Oromoo walloo kaleessas har'as amantaa tokko qofa hordofa Oromoo walloo. Oromoo walloo keessa amantaa tokko jira. Oromummaa fi Islaamummaadha kan keessa jiru. Kaleessayyuu mana keessatti Haayile Sillaaseen mana keessan nu gubee saree isaatiitu beelaan nu fixee saree isaatiitu buddeena kennaa ture. Warra sanirraa dhalate ummanni keenya warri fuularraa hiiktan kun. Erga sin aangoo dhuftanii naa qabadhu. Qeerroon ciccimaan baratee biyyarraa kan baqachise isin. Qeerroo kan darbisiise isinidha. Saalii Jimmaa asi jalaa ba'i tortora. Saalii Jimmaa asi jalaa ba'i. Saalii Jimmaa namti jedhamu asi jalaa ba'i. Afaan kan laqallaqina asi jala deemte nadhoo ba'i asi jala. Waa'ee wallooti sin ilaallatu Oromoo ilaallata. Ati Oromoo miti. Maalii Saalii Jimmaa ba'i asi jala. Namti afaan bantu kun asi jalaa ba'i. Kabajaadhaan. Kabajaa keenya nurraa fuudhi suntu kun adabadhu ba'i. Wanti kan kee tuqamee jimni kan kee tuqamee namni jimma tuqee jira hin jiru. Ganda kee namni tuqee jira hin jiru. Adabadhu nurraa ba'i. Kan kabajaa qabnuuf kabajaa qabnaaf kan kabajaa nuuf hin qabne immoo nuti yeroo keenyatti fin ba'i asi jala obboleessa kiyya ba'i. Waa'ee walloo keenyaa Oromoo ilaallatu sin ilaallatu ati Oromoo miti gaa. Nama Oromoo ilaallatu daawwachaa jira Oromoon. Namni sabboonummaa fi quuqama Oromummaa qabu dhaggeeffachaa jiru na beeku nan beekan. Warra immoo Oromummaan qabne asi jalatti nama arrabsu ba'i. Kanuma siin jedha. Kanaaf jijjiiramni tokkolleen hin jiru uummata keenya irratti. Uummanni Oromoo mana hidhaa keessaa itti dhiphateeti mana barnootaa keessa hidhamuu jira ilmaan Oromoo Oromiyaatis akkasuma. Hayyoonni keenya hidhaa keessa jiru.
Nuti fayyaa takkallee kan fayyaa qabnu Oromoon takkittiin hin jiru. Takkittiin hin jiru. Yoo xiqqaate biyya ambaa keessatti illee roorroo shamaraaf dhiiraa nurra ga'aa jira. Xiqqaatullee biyya ambaa keessa nu dhiisaan jiran. Kuni dadhabina keenyarraa. Keenyan nu gabroomsee ormaan maal godhi jennaan. Yoo waraana deeggaraa jedhan waraana gabbaanii arrabsina. Yoo hidhannoo jedhanii Oromoon hidhannoon barbaadu wal basaasuu jaalata. Akkamitti waliin akka deemnu waa'ee Oromoo tana dhugaa dubbachuudhaaf sukkaara nuti kaasee jira. Nu dhukkuballee in dubbannallee nama nu dhaggeeffatu yoo arganne jechuudha. Waan kana kanatti ilmaan Oromoo jajjabaadhaa. Waan gaarii sabaaf yaada. Waan saba fayyadu hojjedha. Gaafa barnoota qabdan immoo barnoota keessa sabaaf fayyada. Ormaaf hin ajajamina. Sabaaf ajajamaa. Waan saba fayyadu hojjedha. Waan saba maali barnoonni Oromoon barate saba saatiti ta'uun baranne diinaaf qofa ajajamnaa nuti. Orma ajajachuu haa barru. Ani orman ajajadha malee orminan ajajatu. Aanatu ajajaan. Carraa kanatti haa fayyadamnu. Carraa diina ajajachuu haa deebinu. Saraa nuti barannee diinaaf ajajamnuuf hin qabnu. Diinuttu diina ajajuu qaba asiin boodatti. Hanga yoomii nuti bitamne, hanga yoomii nuti garaaf tana. Yaa Oromoo garaa tana injifadhaa. Hanga garaa tana injifannutti bilisummaan hin jiru. Garaa tana injifadhaa. Mee garaa kana dhiisa udaani bar wanti godhamu tokkollee hin jiru seenaan qabu bar garaan. Garaan seenaan galmeessu. Hojii seenaa galmeessa garaan hin galmeessinaa seenaa. Seenaa xuraahaa garaan hin galmeessinaa garaa nyaattanii. Qalamaan galmeessa sammuu keessanii lolaa lolsiisaa. Sani kan nu barbaachisu. Yoo sanin taane garuu ani sanin iyya atis ni iyyita. Obboleessi keen iyya atin iyyita obboleettiitti ani iyyiti faayidaan tokko hin jiru. Yoo wal miidhuu yoo san taate malee. Kanaafi please Oromoo waan irra jirtan kanarratti jabaadhaa tattaaffadhaa. Waan nu barbaachisu hojjedhaa. Warri godinaa kamisee immoo dhaamsa siniif dhaamee jira. Akka Oromummaatti, akka gandummaatti illee, akka ilmaan biyyaatti illee warra godina xalayaa barreessa marsaa lammaffaa dabarsa ammas. Kabajaa sin gaafataa jira ammas. Kaleessa illee kabajaa sin gaafadhe irra oolchitan. Har'as immoo qeerroo hafe xalayaa barreessaa. Xalayaan naman dhibu. Yoo barreessuu dadhabdan anattu sii barreessa. Xalayaa badii akkasi xifaat yellabaachoo kan jedhu qofa araanna xibiin cufta. Wanni biraan badii hin qaban. Gadi lakkifamuu qaban. Dhumate xalayaa waraqaa tokko sin barbaachisu barammi. Amada isa sin barbaachisu bar. Mani murtii mani sirreessaa badii hin qaban jedhee miti atis deebistee maal goota? Maqaa keetiin mallatteessitee xalayaa barreessitee badii hin qabanii mallaqa qaallabaachoo xifaat yellabaachoo. የኦሮሞ ልጆች ናቸው ግጥም ጀለ ሙርቴት ይምታ ሰበብ ብራምቲ ለፈሳኒ ፊደመን ጆሌ ኦሮሞቲ ሂካ ዱመተ ጠለያን ጉዳን በርባጭሱ ጠለያን ከለይሰ በረስን ጠለያ ፉረ ተካቲ ከበጀምቶታ መነ ሙርቲ ኦላና ቄሮ ከናንዱረ ሂደመን በዲ አከን ቀብኔ ሙርቲ ይስላተኒን ኑትስ ሙርቲ ከሰ ምርከኔስኔ ደከን ጀተኒ ምቲ ሐራስ ምርከኔሳ ዳ ሙርቲ ሳኒ ማሊፍ አሊፋ ከሰ ዲፍተን Xalayaa sin barreessan kana miti. Xalayaa ati biiroo keessaa barreeste osoo mana murtiin dhaqne na bira jiraan. Xalayaan ati barreessite kanuma barreeste. Xalayaan sun achi dhaqee xalayaan deebisii kenname qeerroo 18 hiiksame. Har'as qeerroon hafisu sababni isaan hafaniif maali? Gaafii. Ammas gaafii qabna. Oromoon gaafii hedduu qabna gaafiin keenya hin deebine. Hanga deebii argannutti ni dubbannaa, ni gaafannaa, ni barreessinaa, waan nuun galles ni hojjanna. Naasir Nosoro mucaa dhugaarraa hin maqin. Yoomillee maqumaaf maqare eenyuuf jiraadha jalqaba maafan maqa. Kijibeen bulu fakkaadheen bulu'an. Of ta'ee deema akka Oromootti deema daandii sirriirra na jaaladhuuf sin hordofu na jibbiteef sin deeggaru sin jaaladhuan haqa kiyyaa wajjin deema inni haqa kiyya barbaade na wajjin deema xalayaan barraa'es kanuma xalayaa guddaa miti ammas qeerroo hafe xalayaa masmara tokko waraqaarra barreessitanii ammas mana murtiitti dhiyeessa mani murtii mani sirreessa in qaban badii jedhee jira. Ammas akkasaan badii hin qabne aliifaa murteessaa fi ammas mallatteessaa fi dhumate. Gaafa san ammoo
akka ilma namaatti akka oromummaatti waliin qabsoofna waa'ee oromoo walloo nu ilaallata waa'ee oromiyaa nu ilaallata waa'ee oromoof oromummaa nu ilaallata yoo achiin boodatti walitti deebina yoo qeerroo kanan gadhiifnu ammallee isaanuma kan achi keessa darara jettan immoo qeerroo mataa wallooti isaan achi kee jira sun walloon isaan maleen socho'u isaani kan qeerroo keenya sochoosu kanaaf ijoollee suni lakkifamuu qabanii wanti isaan duuba tafaniif tokkollee hin jiru Aliou Hussein ilma Oromooti galtee miti Amaara miti Aliou Hussein Oromoo qulqulluu ilma Oromooti Aliou Hussein Aliou Hussein dhaloota keessan barsiisaa dhaloota qubeeti cimaadha Aliou Hussein qeerroo keessatti illee fudhatama nama qabu nama jaalatamaadha maanguddoo biratti illee nama fudhatama qabudha kanaaf qeerroo akkasii jajjaba nuti jaalannu sammuu keenya keessa jiru nuu lakkisa ammallee xalayaa barreessa xalayaan hin barroofne ammallee barreessa xalayaa guyyaan 3 guyyaan 4 sin eegna soba keessaniif dhugaa keessan ammas miidiyaa irratti saaxilaani borullee OMN irratti saaxila kijiba keessan waraqaa bara 2009 Aliou Hussein fi tokkummaa Sayid xalayaa barreessitanii biyya keessaa si shoror keessaa mi biyya keessanii deebi'aa jaltanii qaltanii nyaachiftanii xalayaa sun na bira jira ammi quba qabaadhu arrasaa'um ilaali arrasaa'utum xalayaa sun na bira jira kijiba keessanillee saaxiluuf hin deemu yoo isin hin kaafne mucaa kana yoo isin hin lakkifne bara 2009 xalayaa barreessitanii biyya keessanii galaa isin jaalanna jettanii afina haamtanii daggastanii ta'alii fi tokkummaa biyyatti galchitan xalayaa sun na bira jira la waraqaaf gawwaa waan qaben gadhiisu jedhani miti isin gawwaadha waraqaan garuu waan qabe sanin lakkifne beeki dokumantarii keessa jira la oliin maxxansa boruun maxxansa yoon fedhe amma liivii rabee waraqaa bara 2009 የምስክር ወረቀት warri barreessitanii warri godina aliidha kennitan har nama ajjeeseera jettanii kijibdan kanan baanaa bar nama ajjeeseera jettanii duubatan biftanii mishakkiin keessan kana isinumatti mataa keessanitti xalayaa barreesse kottaa nooraa galaa jettanii walloo galchitan Israa'ik maal feetan xalayaa sun na bira jira nam maxxansa ilmaan Oromoo warri amma hordofaa jirtan xalayaa san nam maxxansa kijiba warra godinaa tan argaa kanaaf na jibban saniif na doorsaniin beektan xalayaa bara 2009 balleessitan afaan Oromootii fi Amaariffaan taa'ee jira ila takka siniin lakkisu yoo kabajaaf ulfina Oromummaa ummata keenya kabajda siniif hin dhiisa yoo saniin taane garuu nam maxxansan har'a garuu qeerroo jala hambiftan kuni nama ajjeeseera jettanii kijiba keessan jala hambiftanii qeerroo kana dararuu barbaaddaniiti ofii keessanii kottuu galii jettanii galsitan xalayaan sun jira wanti ragaan deemu wanti dhugaan deemu dhugaan hin qallatti maleen cittu Oromoo dhugaa sinitti xalayaa sun hin jira nam maxxansan eenyu barreesse warruma godinaa barreesse kottaa galaa jedhanii qalanii tottolchanii aliifaa yaamanii biyyatti deebisan gaafa sanallee yoo taateen jedhee bar kanaaf xalayaa sunis hin barreeffamee jira nam maxxansa OMN irratti illee nan dabarsa boru OMN illee keelloo miidiyaatti illee xalayaa sin barreessan sannan dabarsa boru soba isin qeerroo kana duubat hambiftaniif sababa maaliif akka hambiftaniif kinoo beekee jira ani nam maxxansan ragaa guutuu wajjin hin maxxansa boru kanaaf nam maxxansa dhiibbaan taasifneen qeerroo 18 kami ammallee qeerroon 18 si saaxillee dheengada daawwachaa turtan OMN irra gaafan sin ashkarakkaraa ture sana dhaggeeffachaa turtan keelloo miidiyaa irra kaabinee warra godina baateetiif kamisee dhaggeeffachaa turte namtichi godina baatee bultullee dhaggeeffataa ture keelloo miidiyaa dhufee jalatti maal jedhe komentii jalatti jabaattaniirtanii jabaadhaa jedhe duratti laafoo turree jedheen deebiseef daawwachaa ture waan daawwachaa turaniif xalayaa san barreessan har'as immoo qeerroo hafan kana sababa isin qeerroo kan hambiftaniif ani immoo ragaa qaba maaliif akka hambiftaniif nan beeka maaliif qeerroo keessaa filtanii akka qeerroon muraasni hafis nan beeka xalayaa sun immoo na bira jira eessa dhaqxare gaafa san ammoo maal taataga dhiifama ummata yoo gaafatte malee wallaahi ummanni kiyya dhiifame hin jedhu ummanni kiyya bal'aan dhiifama hin jedhu nama badii tokko malee nama yakkaniitis maqaa shorokkeessummaa namarra kaaniitis nama ajjeeftanii jirtas namarra kaanii nama dararu osoo ragaa qabnu hin danda'amu xalayaa sana nam maxxansa OMN irratti nan dabarsa
keelloo miidiyaa nan dabarsa miidiyaa addunyaa irratti kijiba keessa sinin saaxila. Waan fiddan tokkollee hin jiru. Tokkollee wanti dhufu jira hin jiru. Gaafa salphattanii ummata dabalamtani. Yoommoo salphachuu dadhabdan immoo gaa akkuma amala keessanii gola keessa ta'a bijaama nadhoo jala ta'a. Kanuma. Sanaan alatti qeerroon badii tokkoon qabanii gadi lakkifamaa xalayaa barreessa guyyaan 2. Amma kan liivii irraa beetin xalayaa Yuusef san nan maxxansa. Kijiba keessan san nan maxxansa. Yeroo sanitti dhugaadha mucaan tuni edaa dhugumata akkana aarsaa jechuu dandeessan. Maaf akka isaan hidhamanii duuba hambisanii ficitii jira jechuudha. Kanaaf akkasii walii gadi yaanaa jechuudha. Gawwaan Huseenaa waan baay'ee osoo beeknu morma qaqqabanna lakkatti akka sodaataatti lakkatti waan baay'ee beekna waan isin hojjettan. Waan baay'ee beekna. Akka keessan talaalaakii taanee yookaan immoo ergamaa tippeellaf taanee kaleessa kan barnoota baran sii galtii miti ammi Ahmad Hasan warra kaleessa tippeellafi ajajamaa ture dhalaasin sii galtii miti warra waraqaa 250 ajajamaa ture talaalaakii jechuun waan namni barreesse biiroo geessitaa jechuudha. Talaalaakii yookaan immoo ergamtuu jechuudha. Akkas turtan. Wanti har'asin akkana sinxibaarsee uummatarra gaffin cooftuuf dandeettii tokkoon miti jechuu barbaade maqaa qeerroo Oromootiin aangoorra baatanii. Aangoorra kan baataniif maqaa qeerroo Oromootiin filattanii uffata aadaa uffattaniiti. Maqaa qeerrootu namis ni laata hin jiru ture. Tippeellafiif ajajamaa turta sabaaf sablammii warra ajjeesaa turedha. Bitamtanii jechuun baana bar. Har'a garuu uummata keenya uummata waa hundarraa bilisa dalagatee buluu malee qabsoo isaatii ogummaa isaatii oromummaa isaa eeggatu malee kanumatti cafacaftan kuni warra sin kabachiise malee warra sin saalfachiise miti uummanni walloo. Uummanni walloo naman qaaneessu dhalaa taatee dhiirri keenya. Sin qaaneessu si boonsa. Oromummaa si jaalatiisa uummanni walloo. Si barsiise malee waan si barsiise hin qabu. Si balleesse hin qabu uummanni walloo. Dhugaa siniin jedha. Nama taatanii akka aangoo qabattanii fi Oromoo Oromiyaa dabalatam kan sin taasite qeerroof qarritti Oromooti. Namni sun quba qabu hin jiru. Barnootan qabdan talaalaakii akka turtanii siniin jedheen jira. Har'a garuu gabbaatanii uummata kanarratti sanyummaa keenya daa'ima keenya waraanaa jirtan daa'ima keenya ajjeessaa jirtan. Inqaanfattanii mana gubate keessa suuraa nuu kaatanii jechuudha. Dandeettii sin qabdan kana. Akkuma hogganaa keessanii hogganaan keessan Abiyyi suura maka abakka deemetti isinillee kooppii isaatiiti. Bakkuma argitanii suuraa kaatan haamilee uummataallee eegdan. Haamilee wanti jedhamuun jiraata saba keessatti. Sabni kiyya maal naan jedha. Uummanni keessaa ba'e maal naan jedha gaafa mana gubateerra dhaqxeeti suuraa kaatuuf. Hogganaan kee suuraa ka'atillee hogganuun kan keetiin sochootaa jechuudha. Kanumas siin jedha. Mee hidhaanis ga'aa jira. Sa'aatii 10 ta'aa jira nagaatti naa bulaa. Yoon jechan taan isin muufachiisee raadhe Ramadaana ofinaa jedha obboleewwan kiyya baay'ee sin jaaladhaani. Nuu kafalamee kan dubbannu. Dirqama sabummaa sabni nurra kaa'ee fi uummanni keenya narra kaa'ee bahachuudhaaf dubbadha malee nama tokko arrabsuuf hin dhufne wallaahi billaahi. Warri natti muufattan yoo jiraate, warri dhugaa jibbitus, warri soba jaalattus yoo jiraate, ani isinin jaaladha hunda keessaniyyuu ulfaadhaa sagalee tana sheerii godhaa. Warran dhageenye bira gahaa. Xalayaa san amma liivii irraa bi amma sinii maxxansa daqiiqaa tokko qofan eegaa. Daqiiqaa tokko qofan eegaa.